Islaamummaa fi saayinsiin ammayyaa kutaan sadaffaan aduu irratti xiyyeeffata. Akka Muhammaditti aduun gaanfa seexanaa gidduutti baateeti teessoo Allah yookiin immoo arshii jalatti deemtee boqotti. Irra deebitee bahuudhaaf ammoo Allah duratti kuftee erga sujuuddee yookiin erga sagaddee booddee yoo eeyyamamee fi karaa bahaa jechuunis gaanfa seexanaa gidduutiin deebitee baateeti ariitiidhaan ammoo bakka boqonnaa isheetti deebiti jechuudha. Karaa kan biraa maal nuun jedha Muhammed? Aduun yeroo itti isheen karaa bahaa dhiistee karaa lixaas itti baatu ni dhufaa jedha. Kana jechuun yeroo itti Allahaan karaa dhufterra deebi'i jedhu ni dhufaa jedha. Bakka dhuftetti deebi'i jechuu dhiisee karaa dhufterra deebi'i yeroo inni ittiin jedhu ni dhufaa jedha. Walumaa galatti aduun kun akka Muhammeditti gaanfa seexanaa fi teessoo Allah yookiin harshii gidduu deddeebiti jechuudha. Karaa kan biraa gama saayinsiitti yoo deebine lafa osoo hin taane aduutu naannahaa kan jedhu. Kun ammoo barumsa ammayyaa wajjiniin gonkumaa faallaadha. Sababni isaa kan naannahu akka saayinsiitti aduu osoo hin taane lafatu aduutti naannahaa jechuudha. Isinii galee lafatu aduutti naannaha. Mee jecha Dr. Zaakir kana dhaggeeffadhaa. Kitaabni tokko jecha Waaqayyooti jedhamuuf, kitaabni tokko mul'ata Allaha biraati jedhamuuf qormaata yeroo damdamachuu danda'u qaba jechuudha. So kanaafiyyuu kitaabni tokko mul'ata Allaha biraati jedhamuuf jedha barsiisaan amantii Islaamummaa kun. Qormaata yeroo damdamachuu qaba jechuun yeroo hunduma dhugaa ta'ee argamuu qabaadha. Karaa kan biraa kitaabni tokko dhugaa ta'uu baannaan ammoo namichi kitaaba sana barreesse illee Allah biraa mitii jechuudha. Isinii galee kanaafiyyuu akka nuti sila jennetti aduun yeroo baatu gaanfa seexanaa gidduutii baatiiti. Achiin booddee immoo ariifattee deemteet immoo teessoo Allah jalatti boqotti sanuu Allah duratti kuftee sujuuddeeti deebitee ammas karaa bahaa baatii. Wanti jedhu kun aduutu naannaha kan jedhu ibsa jechuudha. Mee jecha kana kallattiidhumaan nan dubbisa. Saahii Musliim 828 baarratti Ibnu Umar akkas jechuun gabaase. Ergamaan Rabbii akkana jedhan jedha. Aduun gaanfa seexanaa gidduutii waan baatuuf yeroo aduun baatus ta'e yeroo lixxu salaatuuf yaadina. Hadiisni kun kan inni barraa'e yeroo salaata dhiyeessuun itti dhoowwame keessaa tokkodha. Yeroo itti salaatuun dhorkamu keessaa tokko yeroo aduun baatuu fi yeroo aduun lixxuudha. Sababni isaa aduun yeroo baatu gaanfa seexanaa gidduutii baati waan ta'eef jedha. Heshi gaanfa seexanaa gidduutii baateeti eessa immoo dhaqxi? Achiin Saahii Musliim 559 irratti immoo maal jedha? Abuu Daartuu gabaasee guyyaa tokko ergamaan Rabbii akkana jedhanii jedha. Aduun eessa akka deemtu ni beektaa jedhanii. Isaanis akkana jechuun deebisan. Rabbiif ergamaan isaa hunda caalaa beeku. Hunda caalaa beeku. Ni beeku moo hin beekan kan jedhutti deebina. Inni yookiin nabiyyiin qulqulluun gara aduu ilaalee dhugumatti aduun hanga bakka boqonnaa ishee teessoo Allah yookiin arshii jala geessutti ni ariifatti. Kanaafiyyuu aduutu deema jechuudha. Sanuu immoo bakki boqonnaa ishee teessoo Allah yookiin arshii jaladha jechuudha. Sana booda kuftee sagaddee hin sagaddi jechuudha aduun. Hanga ka'ii bakka dhuftee dhaqi jedhamtutti achuma turti. So sagada ishee booddee maal jedhamti? Ka'ii bakka dhuftee dhaqi jedhamti. Bakki isheen dhuftee eessaati? Gaanfa seexanaa gidduuti jechuudha. Sana booddee achuma turti. Sana booda duubatti deebitee bakka ka'umsa ishee keessaa ba'uu itti fufti jedha gaanfa seexanaa gidduu. Achiis hanga bakka boqonnaa ishee teessoo Allah yookiin arshii jala geessee uftee sagaddee ammas ka'ii bakka dhuftee sanatti deebii jedhamtu achuma turti jedha. Eessa turti? Teessoo Allah jala jechuudha yookiin arshii jala turti. Achiis deebitee bakka ka'umsa ishee irraa kaatee karaa idilee ta'een uummanni homaa utuu addaan hin baafanne bakka boqonnaa ishee teessoo Allah yookiin arshii jala geessi jedha. Sana booda akkana jedhama. Ka'ii karaa dhufterra deebi. Sana booda karaa lixaan baati. Duraan bakka dhuftetti deebi jedhamaa turte. Kanaafiyyuu karaa bahaa jechuun gaanfa seexanaa gidduutti bahaa turte abba garuu karaa dhufterra deebi. Kana jechuun karuma lixaa achi ol baatii jechuudha. Ergamaan Rabbii akkana jedhan. Yoom akka ta'u beektaa? Guyyaan itti aduun karaa lixaa baatu yoom akka ta'e jechuudha. Yoom akka ta'e beektaa? Nama kanaan dura hin amanne yookiin amantaa irraa gaarummaa tokkollee hin arganne yeroo amantiin homaa tokkollee isa hin fayyadnetti ta'a. Kana jechuun yeroo itti amantiin nama hin fayyadne yeroo itti namni
araara argachuu hin dandeenye sanatti ta'aadha kan inni jechaa jiru. Walumaa gala iddoo kanatti maal argina ree? Ani koo bar maaliif guyyaan ariifataan jedha beektu? Maaliif guyyaan ariifataa? Indee lakka aduun gaanfa seexanaa gidduuti gaafa baatu bakka boqonnaa ishee ga'uudhaaf ariifattee waan isheen fiigduuf sababii kanaaf guyyaan nu jala ariifataa jechuudha. Kolfuun hin danda'amu. Iddoo biraattis Abu Hurairaan akkas jechuun gabaasee ture. Saahih Bukaarii 3,199 irratti nabiyyiin akkana jedhee jira. Aduu yeroo lixxu garamitti akka deemtu beektaa jedheen. Anis Rabbiif ergamaan isaa caalaa beeku jedheen deebiseef jira. Innis akkana jedhe. Teessoo Allah yookiin arshii jalatti sagaduudhaan deebitee ba'uu fayyama fudhattee deemti. Saganni ishee fudhatama argata. Garuu yeroo inni dhufa kan saganni ishee hin fudhatamneef daandii ishee durii irra deemuuf hayyama ni gaafatti. Garuu hin eeyyamamuuf. Karaa dhufte irra akka deebituuf ni ajajamti. Kanaaf karaa dhihaatiin baati. Kunis hiikkaan ibsa Rabbiiti. Aduunis hanga daangaa murtaa'etti deemti. Sun murtee Rabbii injifataa beekaati jedha. Quraana suuraa 36 ayaanni 38 jechuudha. Sanuu Rabbii fi ergamaan isaa caalaa beeku. Dhuguma amma Muhammed uumaa waaqaaf lafaa biraatii ajaja kana fudhate. Muhammed amma ergamaadhuma uumaa waaqaaf lafaati. Isuma waaqaaf lafa uumetu waa'ee aduu kana akkas jedhee Muhammeditti hime. Jechuumti kun qofti Muhammed ergamaa Rabbii akka inni hin ta'in nu mirkaneessuu hin danda'u. Kana qotee bulaan tokko yookiin immoo namni hin baratiin tokko akkasitti ni yaada jettanii yaaddu. Kun daa'imni yeroo daa'imaa akkoo barteenyeeti waanuma garagara haasofname. Daa'imni iyyuu waan qixa qabu yookiin immoo xiqqoo ishee waan fooyyee qabu haasofti jiran. Kun ammoo waanuma karaarra darbe dhugaa dubbachuuf jechuudha. Maallaan jedhanii ustaazota TikTok irraatu tola isaan hadiisa hin barreeffamne dubbisaa. Hadiisni inni dubbisu hin jiru. Sanuu saahiidha kanan dubbisaa jiru. Bakka anamma dubbise kana ilaalaati. Bakka soba ta'e yookiin immoo bakka hadiisa irra hin jirre barbaadaati namaaf ibsa. Kanaa achitti immoo saayinsii wajjin walitti fida. Hin jiru. Kanaafiyyuu ulaagaa Dr. Zaakir Kaaheen kitaabni tokko qormaata yeroo damdamachuu hin danda'u yoo ta'e Allah biraa mitii akkuma inni jedhe yookiin immoo Rabbiin biraa mitii akkuma inni jedhe walumaa gala Rabbiin biraa mitii jechuudha. Kitaabni Muhammed barreesse hundi dubbate hundi maal barreessaa miti. Dubbate hundi jechi inni dubbate hundumtu Rabbiin biraa miti. Kanaaf inni iyyuu Rabbiin biraa miti jechuudha. Kutaan arfaffaa immoo waan kana caalaa sin kofalchiisu. Sheer godhaa.